ربي أسين نجيه ربي أمرين وديريسه فيانو فكنه نجيه نقوله دوبا إن شاء الله دنيا تنرتي علمنا ما برنوني برباچسا نمني وابرچو قبا ربي سبحانه وتعالى اقرأ جي الرسول صلوات ربي السلام عليه نمني وابرچو قبا دين إسلام برچو قبا برنوت دنياتس نبرتا ولكن ولر نمني خنقرتي سمو ربي سبحانه وتعالى خناف نمني برنوت خنان واحد دلقا برنوت ساتين سمو ساتين وانا الدادا وجد ومن الأجائب دوبا نما درقا قيسا نما أجائبا خلف قرتي ورميات أنا خيزت قربا عمري نساتك قرتي سوفتوير قرتي أكا فيسبوك كانت ملكي جي وانا الدادا تقولي مسنجر تقولي سقلي ورابو تقولي على كل حال إسرى لغينيا وان كان تلج ونكون أكا فيسبوك إتي حجيدنا قب نمني خنقرتي ربي سبحانه وتعالى سموتن سمو الداتي سمو الدادر من ما خنقرتي ربي سبحانه وتعالى بكم سخناف مجان كن وان كان أومي أكمتي تلشي برنون نساء مالي كمبيوتر ساينسي برتا غرتي كمبيوتر ساينسي تينيلين gize garte agar dubani ajaimne download godanne gize godannu kuno wonniti garte greeni cufarra goda wujan warra garte follow godu kana me ya ma janne dubbifne darga geisa ajaiba kana ala kulli hal me garte gurban kun akata ti garte wan kana itti lafa kaaye itti tolche mee gaafannaa sheer godhaate dhiyaaddaa jennaa mee itti bilbillaa bilbilan kaasu duba aya السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نجاكم نبيل. أيام شيخ كنت أنا الحمد لله. أيه ما شاء الله. إياك اللي سر جرتا. ها. جرخين يدا يا مامي. إسنا كي سنيمي سجله إسا. نبيل. أكم نجا. مكان والله الحمد لله شيخ نجا قبضني. فاي الحمد لله ما شاء الله. إياك ما मैं उबलियन के यहाँ ना वो जोल सिवर सीवना दुरान दुर्से में नबील एन्यू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن نبيل الأنجاني أيه نبيل أبدي يا نبيل ولا حرماتي مقال حرماتي بردي نبيل عبدي أتمثل لين من برنوت عليه هنا أيه أما مو برا أتمثل أرما يونيفرسيتي حرماتي شران نجى يونيفرسيتي أرما شران سيجي elementary school اللي أتمثل بردي أيه أما مو يونيفرسيتي حرماتي أتمثل بمضي يتفوج software engineering يعني وهمو ما عندي سما software engineering أو مهندسوما سوفتوير انجينيرينجي سنبرجو جرتا سنين براتو جرامة وقالوا مرة جرا يوروبي جوجا فرفا وقا أفرفا أيه بكتي براتيزا چما رما يادايچو سكوليس لالون غيا سچما رما سكوليس سچما elementary لينا چما ما يونيفرسيتي لي چما تيمرچو جرا قبتي ميغا في ديس انت كابتي غافان في والله يا ربي رحمتنا وريد من كابتي لما فان في ديك مقالات نيتيچو أكا مقالا رمات لبشاني صدومي تكان في دي الحمد لله كابتي مو غاري سوتي غافتي أيه آية كابتي بريد برنوتا ما چمت بريكو جرتايچو سوفتوير انجينيرينجي أما چتين براتو software engineering amma chitin baratu jira wagga afurfaitu اوكي برنوتا kana siiteedi akka carraatti gartee isa kana filatte moo filachuutti maaltu si qaase isa kana siitee jalqaba wallahi barnoonni kun akkam ta'uu deema hin beekun ture an medisiinii filadhee ture filannoon di medisiin turte ayyee rabbiin ammoo ajaju masaati rahmata saatini software kana haji wala kasinna fil ofon diduutin tayni qaceeloti hubannoon qabuun ture gaafas namni keenyalleen hedduun akkasuma jeeti yaada fayyaa sana qaroo fadha doktorummaa sana fadha maqaanis doktora kana bareedaadha hanni gandini doktora jaa maqaa doktora kana feetee turte akka maqaa doktora kana fadhee ture samboota rabbii wallahi ismaana filee software kana ani hubannoo isaa samboodaan argachuu eegale amma lakkuma barattuun qacoollotti hubannoo isaa agartee jirtaa jechuun software engineeringii amma software kana waa'ee software lakkumaan baradhuuniin hubannoo isaa argachaa dhufe eegaan hubadhe immoo murtii bareedduu yookaan immoo filannoo bareedduu rabbiin haa file ta'uudhaan arge wallahi hedduu waan gaariidha jechi namni keenyalleen waan yoo filate irraa gammadu na fakkaatti hubannoon tu waan hin jirre namni keenya waliigalatti doktora beekta waliigalatti doktora hangummaan qarootan aya bareeda ayyee amma duuba gartee gurbaan feesbuukun feesbuuka jeeti gartee itti baase feesbuuk fuula gartee silaa gartee kitaabaati gaafa qiyaamaallee beeytaa ilmi namaa kun iqraa kitaabaka kafaa binafsikaadha feesbuuka jeetti baase ati yoomee milkii maali milkii yattee itti baafte akkasimi milkii yatteen ati milkii yatteen wallahi gaafi bareedduudha milkiin sooshaal miidiyaadha inni sooshaal miidiyaa haareya sooshaal miidiyaa keeti milkiin kun amma sooshaal miidiyaadha maqaa milkii jennee baafnee fi akkuma feesbuukaati jechuun ni danda'amti xiqqoo malee jechuu hayyee bakka namni milkiin sooshaal miidiyaadha jechuudha sooshaal miidiyaa namni irra wal arguu danda'u jechuudha akka amma anaaf itti wal arguu jiru kanatti jechuudha koominikeeshinii namni irratti haasa'uu yaada isaa namni ibsachuu yaada ibsate sana ammoo riyaakshinii namoota irraa argate itti ilaaluu wal qunnamtii hawaasaa jaha cimsu jechuudha. Milkiin hariiroo hawaasaa cimsuudhaaf san milkii kana jechuudha akka keenyatti as baafne Rabbi jedhe. Hayyee amma milkiin wal qunnamtii gartee sooshaal miidiyaadha jechuudha. Sooshaal miidiyaa if danda'e milkiin akkasimi? Akkasi. Waan kana milkii kana uumuu irratti waan kana qopheessuu irratti maaltu si kaase? Wallahi jalqaba yaadaa ture yaadni kiyya maal ture sooshaal miidiyaan jechuu hedduudha influensii qaba hawaasa keessatti jechuudha. Hawaasa keessa qofa osoo hin ta'in addunyaa guutuu irratti jechuudha. Amma fakkeenyaaf feesbuukuma kana yoo fudhanne feesbuukiin amma maqaa kiyya ni beeka. Keessanillee akkasuma beeka. saahiboota keenya beeka
nama nuti gana sila abalu kana saahiba godhu dhufaa jeesiif hedduu takka nu beeka jechuudha. Yoo jaartii qabaatte inni fuudha jaartiin isaa abalu gandi isaa abalu saahibni isaa abalu har'a waan akkanaarra oolee waan akkanaa fala waan akkanaa jibba waan kana hunda beeka jechuudha. Waan dila kana ammoo daataa dila kana naman beeyneef dabarsanii kannuun hedduu takka rakkoodha. Ahaa. Ikonoomii Facebookni amma saahiba keetis dhage. Facebookni kun amma saahiba keetis waan ati gootus waan ati daleedus reaakshina keetirraayi takka beeka. Waan kana daataa kana dabarsanii kannuulleen ni ulfaata. Daataa dila kana hunda beekee egaa akkamitti godhu jiraanis tunis gaafii na taatee turte. Kaayyoon jalqabaa duraa tokkoffaan namni waan kanaan qabamee jira guuturraa guututti. Hayyee. Nama waan kanaan qabamee jiru kana jechuun keessaa bahuun feesbuukii dhiisaa waan akkanaa dhiisaa jechuun akkasittiin baataan ni ulfaatti maaliif jalqaba itti yaadanii qaban akka isaan itti yaadanii qaban kanatti nutis yeroo rabbi jedhe keenya jechuudha. Miidhaaf osoo hin ta'in karaa faayidaa akkamiin wal keenyaan kanuma mataa keenyaa feenu magaalaa haa ta'u feenu naannoo haa ta'u haadhu gandamaan ta'an hangasi qabaannee mataa keenyaa kan hummiine. Isaan amma fakkeenyaaf sheexaanni yoonii fi maqaa kiyya beeke saahiba kiyya beeke namaan wajji oolu beeke bakkaan anti deemu beeke waan inni alfaadhu ta'in nan jibbu yoo beeke fatanaas akkasuma naa qopheesse jechuudha. Kanaafuu bakkaan isatti himu mataa keenyaa osoo qabaanneeti milkii kanaaf wanta godhu irratti yaada guddaa ture amma immoo alhamdulillah xiqqoo hanga tokko fuuldura deemee jira jechuudha. Appilikeeshinii milkiidha amma xiqqoo fuuldura deeme ati namni amma hedduu flow si godhee jira namni. Nama hedduu jira amma yuudariin amma dhihuma tan eegalee torbaan keessaan baane baatii hunguunne. Ayyee. Nama kumshanii ol ta'ee jira amma nama kumshanii ol dabree jira. Nama hangam teekisee ta'ee nama hangam namni ayyee namni hangam takka yoo follow nama godhe giriinii sangootaafati keessan bar giriinii qaba. Giriinii qaba giriin tikii amma akka carraatee akkaawuntiin keessan illee ishee haa verifaayi ta'e jira giriinii qaba amma. Kiyyaas giriinii irra goote ayyee haaya. Lakkuma ati waan ati poostu gootuun lakka namni si baraa deemuun hangam takka beekamtii ati hawaasa bira qabduu fi influensii ati qabduuni milkiin jechuun wanti algooriizimiin isaa ifuma giriinii san sii kanna jechuudha. Okay, giriinii san ifumaaf sii kannaa jechuudha appilikeeshinummaanuu milkiin jechuudha. Appilikeeshinii fi sii kanna algooriizimiin isaa namni kun hangam takka influensii qabaa namni hawaasa biratti hangam fudhatama qabaa. Milkii irratti wanni inni godhu maali hangam takka poostu godhu hangam takka sheer godhu waan akkasiitiin algooriizimummaan isaa ofumaaf sii kanna jechuudha. Ayyee odoo mee milkii itti deebina waan biraa taate amma dura tolchitanii jirti wanni kana sooftuweerri kana haati gootaniira wanni biraa. Ni jira lamaat ture. Maal fa'a? Lamaan san wanta hajalqabatti yaalle gadaa jaaniin gadaa paakeejiidha. Gadaa paakeeji ayyee. Gadaa paakeejii appilikeeshina paakeejiitti bitatan jechuudha. Paakeejii amma intarneetaa ta'a Itoophiyaa jirtu tan muratan tana. Hayyee. Karaa salphaadhaan namni karaa salphaadhaan nama akka teeleen piroosesa dheeraa tokko qabaa san teelumaa hojii ol qunnamsiisnee jechuudha. Karaa salphaan akkamitti paakeejii san argachuu danda'u gadaa san gooneetu. Teelee hojii ol qunnamsiifteeti gadaa paakeejii kana namni karaa gabaabaa waa bitata daataa bitata. Karaa gabaabaan daataa bitata kun akkasii karaa gabaabaan daataa akka argachuu danda'u. Kaan piroosesni teelee ka jalqabaa dheeraa waan ta'eef jechuudha. San gadaa paakeejii san goone jalqaba jechuudha. Karaa gabaabaadhaan amma namni fayyadamu jira san. Namni ni fayyadame namni hangi tokko ni fayyadama san jalqabaa ture egaa akkasitti wanti isaallee wantaa miti ammoo namni hangi tokko ni fayyadama. Haaya waan biraa maal gadaa paakeejii malee. Biraa gadaa paakeejii booda geemiidha geemii tokko. Hayyee. Jaaloo jaaniini jaaloo jechuun afaan Booranaa afaan warra Booranaa saahiba jechuudha. Hayyee geema tolchite. Loqoda Booranaatti jechuudha. Geemiidha gaafa siyaasaa takka ture waa siyaasaa san keessaa jechi warruma siyaasaa kana fa'aa akka ashaangulitti gooneen ashaangulitti matan akka taphataniin ka Abiyyi fa'aa Jawaar fa'aallee ni jiran ashaangulitti san namni kanaan bakka siyaasaa sanaa irraan fudhannee geemii xiqqaa tokko tolchine maqaan isaa jaaloo jaan ni jira amma pileestoorallee ni jiran illee amma. Awoo geema san nuti hin tolchin boo geemni san gaarii mi.
Geemni gaarii miti nuti achuma dhaabne isa. Geemni gaarii miti. Hayyee haya mee milki deebina. Maashaallah ati haaddaati. Hayyee. Dubamman milkii akkamitti haala kamiin gartee si qofaatu waan kana godhe moo warri si gargaaree jira sila paakeejii wanni gartee appilikeeshina gartee milkii kana. Namni si gargaare. Namoonni hangi tokko ni jiranii nama. Itti fufi. Nama hanga tokko jira anaa fi ijoollee afuran takka. Hayyee. Tiimii jechuun tiimii nama shaniiti namni shanan kun anamma fakkeenyaaf akka wanta isaanii project maanejera projektii milkii sanaati jechuudha. Fakkii aanu isaan ammoo duubara sarvara jechuun fakkeenyaaf miseejii kan namni yeroo ol ergu miseejii amma asirraa chaayinatti miseejii ol erguudhaaf kaanaadaaf asitti ol erguuf jarmanii fi ilaa chaayinatti miseejii ol erguudhaaf sarvara kana kontirool godhuun hedduu ulfaatti. Hayyee warra taa'ee kontirool godhu wattaadara taa'ee isaan security fi hunda eeguun ni ulfaatti san sarvara san isaan control godhanii anammoo gama fuulduraa kanarratti hin dalagaa jechuudha tiimii nama shaniiti amma. Ati maanaajera taatee amma warri afran kun wattaadara gartee miseejii biyya adda addaa deemtu ta waan biraa deemtu cufa control godhanii jechuudha. Akkasii akka daataan yookaan sabni akka haratti hin balleeffamne jechuudha namni haakaraa jiraami. Haakaraa jira haakara kana eegaa jechuudha. Aya mee application agartee milkii kana mee akkamitti fayyadamame namni kamii fayyadamame akkatti fayyadamu. Kun gaafii bareedu wallahi mashallah application milkii kana jalqabachuudhaaf jechuudha linkii jira sheekha linkii isinirratti ergaa isinillee saniif namaa fi niin ergaa fayyee. Linkii saniin jalqaba application argatta play store irraa jechuudha. Play store irraa linkii kana argatta. Linkii kanaanii play store irraa application argatta application irraa jalqaba install ma goota qaxisa. Ayyee milkii. Gizee install goote. Milkii gizee install qaxisa osoo milkii search goone TV play store TV banaa gizee linkii irratti uyite. Ayyee tuuf. Meegaabaaytii kudhanii faayila xiqqaadhaaf meegaabaaytii kudhan san install gootaa jechuudha jalqaba install goota linkii san seente yookaan immoo play store milkii jettee search gootee install goota siif install godhaa jechuudha san booda immoo akkaawuntii banachuu milkii jalqaba banachuu jechuudha. Ayyee. Akkuma Facebook akkuma Instagram akkuma Telegram faatti milkiitti jalqaba akkaawuntii qabaachuu qabda. Mataa keetii jechuudha namni biraas duraa seenuu hin dandeenye. Paaswoordii mataa keetiiti. Ayyee. Yoo emaila duraan galchitee jiraatte yoo bilbila keetirraa emaila qabaatte silkiin nama hundaatu emaila farraa qabdi. Inni tokko jira saayiniin emaila kayyoo tokko jira milkiirra. Sadaffaa tokko jalarra jira. Okay. San kilik goonaan fi Google irraa jechuun milkiin Google irraa wal qunnamee akkaawuntii kee information kee maqaa kee footoo ta'e waa hunda fuudhee ifumaaf itti galchee akkaawuntii fi waan biraa takka tuquun sin barbaachisu paaswoordii emaila keetitti sii godhee jechuudha. Paaswoordii kan emaila keetii sitti godhee Google hojii wal qunnamsiiftee. Emaila keetii godhee Google hojii wal qunnamee siif bana isiif. Ayyee. Yoo ammoo ka Google hin fadhu haariyaan banadheetti haariyarraan sign up for free kayyoo tokko jira durarra san kilik goote eega san goote booda emaila kee galchite dura emaila kee galchite san booda maqaa kee galchite maqaa kee guutuu. Ayyee. San booda peejii sadaffaa tokko peejii sadaffaa eega next goote peejii sadaffaa tokko si dhufaa peejii sanarratti create password siin jaa passwordii mataa keetii ta yaadattu ta salphattee yaadattu ta namni biraa ammoo jala haasuu hin dandeenye itti goote jechuudha. Password san guunnaan akkaawuntii create account ennaan akkaawuntii ofiif bane jechuudha akkaawuntii ta'e haarii. Okay, mashallah hayyee. Duuba amma barbaachisummaa gartee milkii kana akkamitti nu ibsitamee hawaasa keenya kanaaf barbaachisummaa gartee milkiidha. Faayidaan isaa. Barbaachisummaan isaa wallahi barbaachisummaan isaa akkumaan jalqaba jeesanii wanta ta dura daataa keenya kana namni kontirool godhee jiru kun nuti hin beeknu Facebook akkasitti keessa nu beekun Instagram akkasitti nu beekun amala keenyaa fi hunda nu beekun san qaceellootti ibsaa ture isaati waan san daataa san ta'u waan itti godhu jiranii nuti hin beeknu
isaan amma nu beekan tokkoffaa jechuudha. kanaafuu nuti akka nama keenyaatti. Nu beekan. Guutuun nu beekan jechuudha. Sheehanoor akkanatti followeraan gana 200 akkana qaba. Nakum 200 akkana qaba namni akkanaati isa jala deema. Sheeyni kun nama akkanaati waan akkanaati irra jira quba qaban jechuudha. Gizee quba qabaatan kan ammoo saadatti dalaganii khayrii yaadanii fi hin beekne jechuudha. Tanaafu privacy teenya fardi jechuudha jalqaba privacy namaa yookaan ammoo namni akkasi qaceeloon nama beeksisuun gaarii miti hamataa keenyaa qabaachuun gaarii jalqaba. Tatti aantu ammoo talamada amaali as bakka biyya teenyaattis yookaan ammoo kana biraattis jechuudha milkiin kun xiqqishoo fooyyeensi inni qabu ammoo milkii offline jechuudha osoo daataan hin jirre. Tartakka daataadhaan eegaloo goote booda san booda offline osoo ni fi daataatti hin banne offline waa hunda laaluu dandeessa. Live godhuu nama follow godhuu waan feetu komanti waa hunda godhuu dandeessa osoo daataan banine daataadhaan tartakka eegaloo. Bikka tanarra deebi'ee jalqaba Nabil mee bikka tanarra deebi milkii takka daataan eega wanni itti booda follow godhuu dandeessa offlineidhaan. Offline follow godhuu dandeessa live godhuu dandeessa waa hunda godhuu dandeessa jechuudha daataadhaan fitee sila garsiisuu hin danda'amte ani garsiisne jechuudha rakkoo takka malee hayyee akkasitti dalagaa khabira ammaas jalqaba privacyidhaa fattiyaan ammoo offlineidha milkiin dalagaa wanni biraa isa jirtu amma wamma social meediaalee biraa yoo laalle jechuudha Facebook isaa ta'u khabira isaa ta'u wanni isaan recommend TV godhan wanni isaan TV fidan wanni ati agartu jechuudha timeline federa wanni isaan TV fidan wanni taane keessa jiraachuun mala wanni siyaasa isaanii deeggadu ammoo wanni akkasii jiraachuun mala bee ayyee wanni kun jiru security ta sirri security taate jechuudha waan hin taanerra waan hin barbaachisnerra sirriitti security taate sirriitti eegamtu jechuudha yookaan ammoo namni fakkeenyaaf Facebook irratti amma ati post godhuu dandeessu maaliif nama adda jira yookaan nama basaasu yookaan ammoo waan ati yaada kee ibsachuu ittiin kanarratti ammoo sanirraa eeguu irratti qaceeloo irratti inshallah qaceeloo irratti dalaguu jirra jechuudha waan akkasiirraa eeguudhaaf namni akka hin sodaanne firii taatee milkii irra waan feetu godhuu dandeessa. Maashaallah jara keenya guutuu maal seetan internet isaatu laafaadha. Saniif imoo goone hin danda'amu saniif gartee imoo goone nu obsaa inshallah mee adda baasu hayyee itti fufi akkas jechuudha amma takka tajiddutti ta'anirraa anfanne jechuudha jalqaba gizeen fi milkii kana banatan xiqqoo haayee nama ta'uu ni mala beeyta hayyee ogguu dura banattu ogguu akkaawuntii banattee dura seente nama siif fida inni siif nama populaarii abolu Sheekhanoo akkan siif fida nama barbaadde keessaa filattee follow gooti waan namni kun ganaa post godhu isaan hordofuu jiru jechuudha waan isaan post godhan siif fida yoo ati lakka yoo ammaas post illee si godhuu feete jechuudha egaa akkaawuntii banattee booda post si godhuu hin dandeessa waa hunda godhuu hin dandeessa jalqaba ammaas trend bakka lama qoodee qaba postii waan amma deemu jiru haala amma deemu jiru jechuudha haala yoo feete gamanaan taabii biraa qaba siif fida yoo ammoo saayiboonni kee gadhiisan feete amma akka application tokko irra jirtu waan saayiboonni dhiisuufi yookaan ammoo waan amma deemu jirus laaluu dandeessa jechuudha lachuu addaa kophaatti jechuudha akka Facebook bakka takka osoo hin ta'in kopha sii baasee laaluu dandeessa. Appii poostii kireetoo yoo dhufeete haraa gabaabaadhaan haraa salphatti yeroo gabaabduu poostii godhuu dandeessa maaliif amma yuuzariin nuti qabnu sanga tokko qofa waan ta'eef ispiidiin isaa illee hedduu bareeda jechuudha qaceellotti kan nama gammachiisu jechuudha. Hai kophatti wanni kee kana laaluu dandeessa jechuudha paakeejii wanni kee. Poostii amma waan haala deemu jiru laaluu dandeessa warri ati follow gootu waan gadhiisaniif kophatti laaluu dandeessa jechuudha. Kopha laalta akka Facebook kanatti bika takkaa miti. Bakka takkaa fi adda sii baasee haraa salphaa ta'e waan hunda hubachuu dandeessa jechuudha. Saayiboota keessa hordofaa haala deemu jiru laaluu dandeessa. Amma miseenjara gartee sagalee kanoo dalayde moo gara dalayda? Miseenjaraan sagalee erguu tana. Sagalee amma inshallah guyyaa tokko filamatti amma ni dalaga yeroo bidee amma teesti goonee finnee jirra. Ayyee sagalee miseenjaraan erguuf.
galee messengeraan erguu jechuun namni akka feetetti sagalee riikardi gootee saayiba keetiin haasa'u sagaleedhaan waliin haasa'uunis eegalamee jira jechuun milkii irratti amma inshaallah. Guyyaa lamaaf akkana booda nama hundaafuu ifaatee dalaguuf ta'a jechuudha. Torbaan kana keessa amma sheekha yoo rabbise. Video jira videonis torbaan kana keessa inshaallah shakkii malee yoo rabbise videonis hojjechuun eegala jechuudha. Milkii irratti video gadhiisuu upload godhuun ni danda'amte jechuudha. Video sachirra laaluun daawwachuun jechuudha. Akka TikTok fa'a akka TikTok kana fa'a. Akka TikTok kanatti video sachirratti milkii irra laaluun ni eegalamaa jechuudha. Torbaan tokkoo fi lama booda. Torbaan ma kana keessa inshaallah torbaan kana kunis hanga tokko malee teessitee dhumee jira. Bi'iznillah haya fuula dura immoo laayifii godhuuloo yaadani qabda laayifii godhuuf milkii laayifii waraabuuf. Laayifii godhuu yaadani qabda laayifii waraabuuf yaadani qabda inshaallah dura yaada kana sheekaan nu kaase wallahi yoo ta'e yeroo bije sanis baati lama akkana booda inshaallah yeroo dhihootti yeroo bije laayifii itti goona inshaallah. Maashaallah waan ajaa'ibaati. Duuba fuuldura gartee milkiin kun akkamsi fakkaatare hawaasaafis. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf fuuldura milkii amma murteessuun hedduudha nama dhibdii beektaa jechuudha waan ta'uun beeknu amma gara fuulduraatti jechuudha yaada xixiqqaa amma nuti qabnu jechuudha. Haala wanta afaan mijjeessu haala dorgommii yookaan immoo haala dorgommii halkuu yookaan immoo guyyaatti yeroo lama. Milkii irratti dorgommii qopheessinee yoo rabbise dorgommii sana karaa khayrii irratti taate jechuudha. Ayyee. Dorgommii karaa khayrii irratti taate tan nama barsiistu dorgommii san dorgomsiisnee badhaasni faan halkanii jiraachuu mala. Kun ammoo maaltu murteessa hangam takka yuuzarii hangam milkiin qabaan murteessaa beektaa. Hanga xiqqoo yoo rabbise haala dorgommii faa eegallee achirratti wal dorgomsiisuu ni malla. An booda ammas milkii kana karaa waan biraatti illee jijjiiruu dandeenya jechuudha inshaallah. Karaa itti waa wal barsiisu amma sooshaal miidiyaan garagaraa jechi waan miidhaa si miidhu tabiizii si gootu osoo hin ta'in waan si fayyadu ta'e yeroo akka fayyadamtu akkasi jijjiiruu yaada qabna inshaallah. Ammoo waan inni ta'uu taa'u rabbuma beeka wallahi. Fidde dubbii amma sooshaal miidiyaa gartee faatee fi muummat gartee biizii godhuu ka khayrii irra biizii godhuu irratti gartee inshaallah. Inshallah akkasi jechuudha jalqabaatu sana jechuudha waan akka haala amma keessa buune keessa baane khayriirratti inshallah khayriirra wal qunnamne khayriin gammadu jechuudha. Allahu akbar maashaallah wallahi waan bareeda duuba gaa hawaasni amma laayifii namni si daawwachuu jiru nama 1,500 hedduu sirraa gammadanii bu'aa fi bahiin gartee piroosesa milkiinis amma gartee waan hojjetamees gartee dubbattee jirta. Wanni karoorfames waan gartee fiicharitti godhuu deemtanis ta'ammarra jirtanis waa'ee milkii kana gartee deddeebitee akka gartee hawaasaaf ifa gootu feesbuuka keetirratti illee akka gartee si qunnaman wanniin kee milkiin kee Nabiil Al-Oromii jaami maqaan ka milkii Nabiil Al-Oromii jaa akkasiimi sirrii. Facebook ni khaytille Nabiil Al-Oromii ja kasimi ne akkas Nabiil Al-Oromii Facebook Nabiil Al-Oromii na arkachuu danda'a. Nabiil Al-Oromii yoo jaan si arkachuu ni danda'an waan fedhan gartee si dubbisuu ni danda'an. Shakkii malee beekamaadha. Maashaallah waa'ee amma barnoota kee kana hangam takkaa seefa fituuf softweer wanni amma waggaa kanaaf inshaallah. Waggaa kanaaf yoo rabbi jee waggaa kana giraajuweetii ni goota inshaallah. Waggaa kana giraajuweetii ni goota biiznillah. Amma duuba wataadara gartee afur qabda warra gartee sikuritii wanni eegu kana milkii eegu isaanillee qacoolumatti akkuma kee kanatti warra waa'ee kompiitaraa barate moo gartee siitutti himee chirra kaa'ee moo isaanis gartee dandeettii qaban jarri afran kun. Isaan amma warra wantaati warra nu duraati illee beektaa isaan tokko barataan tokkumaa jira malee isaan warra nu duraati. Hayyee. Ekspertii waa'ee kanaati jechuudha waa'ee kanaarratti isaan turanii biizinasa kana keessa jiran jalqabumaa jechuudha. Okay waan kanarraa hubannoo qaban. Hubannoo qabanii garuu ammoo kaka'umsa barataa haaree nama haaree fadhu Afrikaa bakka fadhe haa ta'u qaceellotti isaan gammachiisa kun isaan
machiisa kanuma kaa'umsuma kana kanas garuu ammoo boodarra faayidaan isaan eeggatanii ni jirti. Tani malee isaan barattootaan isaan ekspertii isaan warra tana keessa bubbulee jiru. Amma duuba warra gartee beekta amma feesbuuka kana mana duubaa warra wal janajjan warra gartee wal dubbifatu kana kan jala quuma qabdan jechuun numa laaltanii jechuun amma akka feesbuuka gartee gurbaan eegu sanitti. Kana ammoo laaluun ni danda'amti turte. Akkuma jalqaba siin jedhan piraayiveesii tana eeguu jecha bakka wanta kun daataan namaa kun akka mul'anne maslakka heddummachaa deemuun arguun ni ulfaatti miree. Ni ulfaatti. Privacy masanya ini bakal kayak cira wanita ini duraan mulanya garu jecentan ini jecentan yo kamu fotontan fotontan jecentan yo isanjan sangkati saya ya roh enggak kena nifi jira yo tarla na tidak sadafa fekana tidak minang ka accounting sa butuh dapat ya cuy jalka bamu warning gini tuh ja du yo foton tane darbe amalle jechan tane yo inni kakata butate warning gi gusadi afur tkanetani achi boda ma salam harka gubud wasla ta yani salam ay akase ajaiba wallahi ga masha Allah eddu garte ujinte eddu nama gamachifti fuladura milkin fuladura le milku matatiza milki maqatuma baftemo maqakana malif filtemo akami filu dendes wa milko ite fi qoba wallahi wada makan majachini jachumma sa jachisa khafan oromo kunu hedduda jachabareda tagalu mafu edolo sa bareduga jache afan oromo tif jachabareda duga masha Allah oromo tanalle beisa oromo tanalle beisa toljite disa haye wallahi iftawni barbaredura jachini sama jachabareda da harma fille akas cinatti waidana milki san cinata ko wanta ko waidana ba oromo to komas milki san cinatti inshallah kama inshallah inshallah yani ya don't dani man biji milki garte fulana ma ifsitulle annu sigale ittilalle tu warra gona inshallah duba ma waan kana irratti me summarize goote gabaabsite hawasa fille mal damta waa'ee milki kana irratti waan irratti garte irratti dubbattu me maaltu jira carraasi kana هي قالت مشيخ والله دام تجرو ان شاء الله يا توقف برايفيتين تيسن يقامو ايغمسي متى خيسني تبدا خيسني فردي ان شاء الله فردي سنمو تفيدمو رافجلك وان فيدمو دلالتهم بريد دغاري لا ملكين اورومودي جچو افوسون تهين نمما هندينو حلال درمي ملكين كمال اكتي حلالو sambodo hubanno achirraa qabu jechuun ifeeguun eegumsi waan fi qabaachuun waan fi irratti wal jajjabeessuun waan xaaxaafi sharrii garagaraa keessaa baanii khayrii qofa keessa khayriidhaan gammaduun maal taate namni hundi halaaluudhaan dhaamaa fi ammaas waan kanarratti wallahi sheekha isinilleen carraa nu konitan kana wallahi hedduu isin galatuun kanna رب جزاك خير إني أخفلوا ورا الناس ملكي أنا غير ملكي كنا سجوا حدو لبيجرا صاحبو تاجرا ورا جرا إشان دو الله ربي جزاء ثانية أخفلوا فيه مي ورا نبيل أهم سكوا يجرا تما ملكي فكينيا فما جنا دي جوبان تيرا جرا جنا بودينا رجلا مي investment into korati ini galamne yoni vinamni hawwi qabu qamu fadi qabu yo jirate milkiirani jirama milki setting gi kaysa sente support yo ten support yo dollar shanra kudan shantam hanga barbadu hamma malaka biyete titti re fi fida tanin namni fi barbadu namni hawwi qabu yo milki kana support ko dum na development kun aka tifu ko da fe dubbi fidema amma dubbi fidemat milki support ko da senani bikatti ergani jira setting gi sente support development support yo ten support dollar shan kudan shantam dibba fi dibba lama jira hanga one fede
hartakat support godhuu dandeessa buusuu fi dandeessaa jechuudha. Ni buufna tummaa jabaaddu malee keessa darbina abshir seetingii seennee darbina. Ayyee waan ajaa'ibaa himtaa kam waan takka meeta soppoortii tanatti deebinaa gutakka jara gartee si wajjiin gartee ijoollee afran san maqaa isaanii nu dha'uu dandeessa baruu feena. Maqaan hin ta'u. Maqaa isaanii sheekha yoon isinii ergen taatu. Aya taate jazakallah ayyee maqaa nu ergita ayyee een barbaachisu beeyta. Duuba maantana akkaataa kamirratti milkii akkaataatti soppoortii godhan achitti seentee akkam goota jettamee irra deemee bika soppoortii san. Soppoortii godhuu namni barbaadu namni hawwii ofilaa hunda waamuu yeroo bijeedha wanta profaayilaa keessa gidee seente seetingii jee gubbaarra siifidaa seetingii sana oguu seente. Wanta jira sappoortii jee siifida sappoortii yoo godhuu barbaadde san keessa ammoo namuu kaardii qabaa maasilkiin yoo warra Itoophiyaa kana keessa taate malee biyya biraa kaardii qaba namni hundinuu. Kaardii qaba saa. Kaardii teessanii akkuma nama waa bitatu akkuma nama dukkaanaa waa bitatutti jechuun yoo barbaadde jechuun baasitti akkas osoo hin ta'in hatar takka fadhii teetiin seentee yoo sappoortii goote $5 irraa eegalee 10, 50, 100 hafeeti keessaa filattee 5 feetu 10 feetu 50 feetu 100 feetu 200 godhuu dandeessaa nuuf seenaa jechuun san ammaas nullee ni jajjabeessi inshallah. Bareeda maashaallah isin gargaarraa isin cinaa jirraa. Isinillee fuula dura kunoo milkii gartee waan khayrii irratti dargaggeessaa fi shamarran waan khayrii irratti gartee heewasu biizii godhuu irratti gartee godhuudhaaf abdii qabna jechuun jirta akkasii miti waan gaarii irratti. Akkas. Inshallah bi'inillah miidiyaaleen biraalleen akka gartee si dubbisanii si wajji wal qunnamanillee ni goona. Bi'inillah ati immoo isin jabaadhaa. Galatoomii annaa rabbi gartee umrii si haadheereysu khaayoon ta'e gartee waan gaariidha namni kun gartee barnoota khayrii barachuu irratti feesbuuka obboleessa keenya Nabiil Al-Oromii jaa feesbuukni isaa qunnamuu dandeessan milkiin isaalleen akkasumatti Nabiil Al-Oromii jaa akkasiimi Nabiil. Akkasi. Nabiil Al-Oromii baafachuun moo beeyta immoo maqaa ajaa'ibaa baafatte. Gurbaan kun dargaggeessa ganaa gartee xiqqaadha. Maashaallah ani gartee ijaan arkee jira Haramaayaatti dubbisee jira. Dhageetiin if bira yaamee hedduu gammadee dubbisee abshir si waliin jirra jeeni. Alaa kulli haal duba obboleessi keenya kun waan ajaa'ibaati. Nama gartee kunoo misenjera sagaleetis viidiyoonis gartee ni eegalamaa. Live illee baatii lamaa fi sadii booda gartee inshallah radda leenee jira. Sammuu ajaa'ibaa rabbi kannee fi rabbi si laafisu jennaa. Galatoomii hedduu gartee umrii dheeradhu jennaa. Inshallah linkii gartee gizee nutti ergitee hawaasaaf ol darbina bi'inillah. Dhaamsa maayyii waan hawaasa keetiif dhaamtu yoo jiraatte carraasiif kanna inshallah tarraa maayyii. Inshallah sheekh hedduu galatoomii. والله أمتجروا مالي أجل قبا والله ربي صداج بكم جرت هندتي ربي صداج لا تبرا مو يرون تون قباب دو تو بچو يرون تون جرينيا كيتا لايف جانا جرينيا كيتا هو بده يرو تن فايده مو كيتو بكم سانجت بكم دافت فيز اما وانتني أنا أرى والله يجيتكم هاوي شيء نقول تدين والله كنا نتوين نملي بيكم سير رادو بنتو كونجور قالوا أمو يرون تون جباب دو تنامو نهم دا ورد فايدة مربي نهارو بيكم سير ما تردي ده أنتني أن نما ملكي اللي فايدة مو هذا كابو يخامو نما ما فيسبوك فايدة مو جنوب اللي دام يرون تون جباب دو تنا ما ربي سوداتني حرار ربي تنا ما خايف بريد رب كلا فلان نما تنكتي قالوا أمو ربي في الجا خفيل خايني في الهنا بريدة هنرا ديمو غاري دجيتين داما فيها ان شاء الله. جزاك الله خير جزاء وبليس خينيا تكفى صدى ربيتي كسمو بكم سانغرتي بكم سفيتي وان خيري دلغودا اكس جي وبليس خينيا اوروميا را
magaalaa gartee haroomayaa aboo maali khalluuna nyaattee kanatti sammuu tana rabbi wanni sii godhe mookame khalluuna kana hedduu nyaattaansa mee himi dubbii khalluunaa tan Laki wallahi waa khalluuna bishaanuu dhiyootana deeme lakki gaafa bishaan jiru sanatti khalluuna nyaachuun dhabdu khalluuna ani haramayaa anaatu arkee hangaan dhaqe sanitti guyya sadii itti gartee khalluuna naa farsanii hedduu nyaadhe anu ati khalluuna nyaachuun dhabdu nyaadha ka ajaa'ibaatti khalluuna haramayaa san khalluuna san irra deebii qajoollo nyaadhu hayeji hedduu bareeda akkasi nabiil keenya galatoomii rabbi umrii si hadeereysu jabaadhu siqinaa jirraa bika sappoorti ettus abshir sappoorti sigoona sappoorti waa takka shakkiin godhini atummaan jabaadhu duba daataan gadaa san kagartee karaa gabaabaan maallaqa gartee teelee olii ergan san dalagu numa dalaga amma ni dalaga san amma ni dalage amma ni dalaga akkasitti irra nuti durraa ture malee inni numa hojjetan malee ajaa'iba sanillee isintu uume jechuu isinuma afran ana kophaati jedhan hay tana kophumateeti uumte tolchite wallahi kuni wanni hin barbaadu intarneetii kana kan ni barbaadaa san akkasitti sarvariin barbaadu san kanuma biyya keessaa waan ta'e jecha san anumaatu hanga tokko yaale wallahi sumaan yaalee gizee gartee wanni godhu maallaqaas ni erga waa cufa ni godha daataa ni bitta waa hunda ni godha ni bitta sirri bitta ajaa'iba obboleeyyan keenya gurbaan ajaa'ibaati nabiil abdii yookaan nabiil al-oromii feesbuukni isaa akkasii milkiin isaallee akkasii nabiil keenya galatoomi jennaa rabbi umrii si hadeereysu jabaadhu fuula durallee hawaasa keenya kanaaf waa hedduu dalayda jennee abdii sirraa qabna bi'innillah baradhu barnoota jabaadhu barnoota diinillee baradhu inshaallah barnoota diinis qacoolla baradhu akka gartee fuula dura quraana gartee chaayinaan amma dalaydee gartee wanni jaan kana ka gartee qarawu kana qalamul qaarii ka kana daraniillee ni dalayda jennee yaanna inshaallah bi'innillah jabaadhu inshaallah diinis baradhu yaa ayya inshallah sheekha hedduu galatoma wallahi asirratti moofeeruu keeysanii gargaarsa waakuma hunda irratti hirmaa jirtan hedduu wallahi jazaa nuti hin kafaluu rabbi isin haa kafaluu hedduu galatoma sheekha wallahi jazakallah khair jazaa nabiil keenya baarakallah ayya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته obboleeyyan keenya akkana gartee dubbiini obboleessi keenya kun waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa hojjete haalli nama gammachiisaa rabbii gartee halaafisuufi akkas inshaallah obboleessa keessanii wal bartanii linkii yoo gartee nu erge nutilleen isiniif ol darbinaa play store achirra seentanii milkii yoo jettanii agartan na fakkaata akkasigaa baarakallahu fiikum nama tokko ijoollee isin barsiifne namni biraalleen miidiyaaleen biraalleen gartee nabiiliin ni dhiyeessa jennee abdii qabna nama kana nama kee tokko habaratee beeksisuu fi maal jettan gaa jajjabeessuun barbaachisaadha janneetuma gartee dhiyeessine jazakumullah khair jazaa wa barakallahu fiikum inshallah anillee bor walit deebina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجات